obboleeyyan keenya islaamaa akkasumatti barsiisotaa fi barattoonninis warreen biyyoota adda addaa keessatti argamtan ka xiqqaa ka guddaa ka dhiiraa ka dubartootaa فأولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. obboleeyyan kiyyaa eega salaamtaana jalaa deebistanii rabbiin guyyaa irraan tanaa guyyaa eebbisaa quraanaa hadiisaa akkasumatti aqiidaa adda addaa akaama adda addaa barattanii barsiisaa keessanii wajjiin ifaajee meeqa kannaa turtan hedduu galatoomaa baga rabbiin guyyaa irraan tanii kanaan isin gahee walumaanuu nu gahee bakka jirtanirraa alhamdulillahi rabbil aalamiin ja'aadhaan isinin ja'a. obboleeyyan keenya yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aalaa rabbiin quraana keessan maal ja'a la'in shakartum la'aziidannakum wala'in kafartum inna azaabii lashadiid ja'a. godhii takka hoggaaniin tola isin irratti oolee alhamdulillahi yooniif jettan galataan irratti isinii galchaa nuun ja'a rabbiin. akkasitti obboleeyyan keenya tola rabbiin nurratti tola oolerraayi fayyaa nu godhuun akkasumatti islaama nu godhuu bira dabree ammaas nama diin isaa baratu nama diin isaa barsiisuu nu godhuun kuni carraa gurguddaadha. carraa rabbiin torban samiitii oli nuuf maratee carraadha rabbi nuu kannee likkitti namni hundinuu abbaa waan kanaa si godhuudhaaf rabbiin akkanatti si maratee alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu qabdan. علي بن أبي طالب أكجي خليفة الرسول هيون أمة إسلاما أكجان عليين نعمة ربين ilma namaarratti tola oolu godhii hedduudha jaan godhiilee dila sanirraa shanammoo akkaan gurguddoodha jaan. shanan tokkoffarratti rabbiin fayyaa sitti ta'uudha. ergamaan hadiisa sayyaa keessatti Abbaas ibn Abdul Muttalib adeerri isaa gaafateeti yaa ergamaa rabbi irra caalaan du'aa godhadhuu maali jennaan nagaya fayyaa kadhadhuu jeen. fayyaa kadhachuun irra caalaa du'aa'idhaati. nama fayyaa qabuutu barata akkasumas nama fayyaa qabuuf barsiisa. silaa qaama kee kanarraa bakki takka si tuqamtee carraan barachuu akkasumas carraan barsiisuudha hin jiru jechuu. rabbiin isin maratee diin kanaaf akkanatti isin abbootii barattu habarsiisu isin godhuun ni'imaa gurguddaa. tokkoffarratti sadarkaan duraa fayyaadhaa jaan godhiin rabbiin namarratti tola oolu talammee isaadhaa islaama nama godhuu akkasumas tasadee isaadhaa quraana namaa kannuu nabi muhammad namatti erguu satrii namarra kaayuudha. islaama si godhuun carraa gurguddaa nama hedduudha namni amantii tanarraa qullaa ala jiru aduu amma keessa jirru kanatti amantii 4,000 oliitu addunyaa tanarra jira. namuma akka keenyaa ka haadha abbaa qabu ka bultii jaaree jireenya addunyaa kana hunda ka beeku ka diin kanarraa waa takka hin beekne jechuu rabbiin islaama isa godhuu dhabee irraa qullaa jiru biyya hunda keessa aalama kana hunda keessa numa jiraa jechuu. rabbiin si marateeti diin kanaaf islaama si godhee akkanatti arraan tana nama diin baratu nama diin barsiisu si godhuun kuni tola rabbii gurguddaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu qabdan. akkasumatti kana bira dabree quraana si barsiisuun harfii takka barachuun waan gurguddaadha. ergamaan akka jiru hoggaanii fi fadiilaa quraanaa irraa haasawan
اقرأوا القرآن أبو قرآن بردا جا رسولي فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن خن قيا قيامة من قدو سيتهيدي ولقد نرات جتهن سوران هندي سوران قرآن آيان قرآن هندنو من قدو سيتهيدي سدربوه magantaa si dhaabbatee gara jannataa hanga jannata si naqutti si jalaa nafu jaan quraanni arraan tana qaraatu hadhageeffattu katti daleeydu hoggaa si dhukkube ittiin wallaannattu kun guyyaa qiyaamaa akkasin magantaa sii seena ulamaan islaamaa akki ja'an alqur'aanu yashfacu wayarfacu wayanfacu quraanni maganta namaa seenaa nama fayyadaa akkasumatti ammaas quraanni darajaatee ol sii fuudha addunyaa irrattis aakirattis inna allaha yarfa'u bihadha alkitaabi aqwaaman wayada'u bihi aakhariina kana jaa ergamaan ummata tokko rabbiin diina alislaamuma kanaani darajaa isaanii ol fuudha ummata tokko rabbiin diinuma islaamaa kana barachuu dhabuudhaan itti dalaguu dhabuudhaani jireenya isaanii gabbuusaa jireenya kam jireenya addunyaa akhiraadha inna allaha yarfa'u bihadha alkitaabi aqwaaman ay fi dunya wal akhirah wa yad'u bihi aakharina ay fi dunya wal akhirah addunyattis akhirattis diin ol sifuudha diin barachuu dhabuun addunyaa akhiratti jireenya ati keessaa ba'uun dandeenye san rabbi sirra sallata jechuu akkasitti jara keenya waan gaarii irra jirtan akkasitti nama rabbiin diin isaatiin ol fuudhe isinuma hundaa'u rabbiin nu haa godhu diin ka guyyaa qiyaamaadha manguddummaa nu dhaabbatu rabbi nu haa godhu hedduu galatoomaa barsiisonni silaanii fi har'a ijoollee teenya akkana diin irra qabuu baattanii silaa arraan tanaa fardan qaddarree waan biraa keessa jirtii jechuu ijoolleen alhamdulillahi rabbil aalamiin akkanatti akkuma nama majliisa keessa jiruuti ijoolleen bakkuma jiru hundatti akkuma nama majliisa halqaa ilmii keessa jiruuti kuni carraadha kumbula jala ciisanii biyyoota adda addaa biyya gurguddatte tana keessa jiraatanii amantii ofii barachuun kuni carraa guddaa carraa mana keessanittuu arkachuu hin dandeenye kana rabbiitu isiniin fadhe akka gaariitti alhamdulillah